Hayyee daawwattoota keenya akkam jirtan harka fuunee isiniin jenna. Egaa akkuma mata duree irratti barreeffamaan ibsinetti luba Balaa Mokonnin gara Amerikatti dhufanii jiru. Egaa haalli dhufaatii isaanii mana Lubummaa Ortodoksii Oromiyaa biyya keessatti cimsuu fi jabeessuu akkasumas immoo tokkummaa fi haala walitti dhufeenya ummatoota biyyattii ilaalchisuudhaan hawaasa Oromoo biyyoota alaa jiran keessattuu Ameerikaa kaabaa jiran wajjin marii geggeessuudhaaf kan gamanatti dhufan. Nutis kana bu'uura taasifachuudhaan egaa keessummaa taasifanneerra dura dursoo immoo luba Balaa Mokonnin anaa dhufu jenna. Baga nagaan dhuftan luba Balaa. Isinillee baga nagaan eegdanii waaqayyo waltajjii keenya nu milkeessu. Mee dhufaatiin keessan haalli dhufiinsa biyya kanaa inni guddaan kaayyoon guddaan marra ka xiyyeeffateedha. Kaayyoo guddaan mana Lubummaa Ortodoksii Oromiyaa kana akkuma beekamu biyya keessatti sochii eega jalqabnee hawaasa sossoosnee hojii faaran jalqabnee baatii 5 guunneerra. Kanuma biyya alaattis ta'ee biyya keessatti kana cimsuudhaaf akkamitti akka cimsinu ummata hawaasa magaalaa Minneapolis yookaan Ameerikaa kaabaa hunda jiru mariisisuudha fi wanta ummata Oromootifis ta'ee biyyaafis ta'u mari'achuudha. Inni lammataa immoo nageenya fi tokkummaa ummata Oromoo akkasumas hawaasa hundallee nagaa fi tokkummaan biyya alaatitti labsamu biyyatti illee qoricha waan ta'eef tokkummaa nagaa labsuu akkamitti akka dandeenyu mari'achuu muuxannoos fudhachuu muuxannoo qabnus immoo hiruuf dhufne jechuudha. Tokkummaa labsuu yoo jettan fakkeenyaaf kanaan dura mana Lubummaa Ortodoksii biyyattii keessatti xiqqoo garaagarummaan akka jiruu fi rakkoon akka tureedha kan beekamu. Keessumattuu gama keessaniin isin irratti akka luban ta'an irratti mormiileen tokko qaamota gara biraatti irraa fa'a akka ka'aa akka tureedha beekama. Inni sunoo haalli sun maal ta'e fala argateera? Fala argachaa jira. Inni maali walitti hiiknee mari'achaa jirra. Marii geggeessuu qofti fala jennee yaadna. Oduu olola kara deemadhaa fi namoonni dubbiin hin galleefitu dubbii afarsa malee abbootii amantaa miseensa qulqulluu sinodoosii wajjiniin paatriyaarkii wajjiniin mari'achaa jirra, walii galaa jirra. Kanaafuu wanti afarsamu kuni wanna lafa bu'ee seera ta'ee hojiirra oolu odoon ta'in kan namoonni inaaffaa qabanii fi namoonni wangeela hin galleef akkasumas immoo kaayyoon ani deemuuf kuni hambataskaana cimsu tokkummaa uummataa eegu akkasumas namoota bataskaana keessaa muufatee bahe akka qa'ee isaanii mana isaaniitti deebi'u hangodhu malee handiigu akka hin taane warra hubanneedha. Kanaaf inni akka gaarii karaa qabateera jennaa. Hojiin keenya soo ta'ee kan dur caalaa ariifachiisadhaan qoree olaanaan Finfinnee magaalaa Finfinnee irratti hundaa'e godina irratti damee isaa hundeessee dameessunis immoo aanatti gadi bu'ee koree ijaaraa jira. Kanaaf kanuma ibsuu fi kanas immoo akkamitti fuulduratti ceesisuu akka dandeenyu mari'achuu fi namoota hubannoo hin qabne warra Oromoos ta'anii Oromoos hin ta'in warra Oromoo ta'aniifis haa ta'u warra Oromoo hin taaneefis hubannoo kennuudha. Amma kaayyoon keenya tokkichi anan dhufee fi ammas hubannoon kun immoo nama ortodoksii ta'e qofaaf miti, hundumtuu beekuu qaba. Ifatti wanni dhoskaa hin jirre manneen amantii wanna hojjetu fakkeenyaaf karoora fi manneen amantii maskiida islaamaa maal akka hojjetu hoon beeke sodaan hin jiru jechuudha. Hojiin ani hojjedhu koominitiin yookaan ummanni musliimaa ummanni protestaantii hordofu beekuu qaba, ortodoksiinis beekuu qaba, mootummaan beekuu qaba, biyyi beekuu qaba. Ifatti bakka hundatti ejjennoo kaleessa kaaneefsan akkamitti akka galmaan geenyu hoo mari'annu kan kaleessa dubbanne ala miti isuma. Kanaafuu furmaata argachaa jira jechuudha inni. Egaa dhufaatii keessan kanaan wal qabatee hawaasa Oromoo biyya alaa keessattuu Ameerikaa jiru irraa ho'uun isin barbaadan maali? Isaan hawaasni Oromoo kun maal gochuu qabu? Baay'ee gaariidha. Tokko uummanni Oromoo hawaasni biyya kana jiru gorsa nuu kennu hoo jiraate gorsa hin fudhanna. Wanna irra geenyu fakkeenyaaf maal jedha namni tokko
dura maal akka irraa eegnu han jedhu sanii deebii hoggaan kennu nu hubachuun waan tokkodha. Dura maalin dhagaa duubatti hafee duubatti harkifatee eessan gayanii maal jedhanidha. Bataskaana kumaatamaan lakkaawwamu of harkaan gaafa ga'uudhaaf sossa'aa jirru halkan tokkotti ji'a lamatti miti. Istiraatejik pilaanii gabaabaa kan dheeraa barbaachisa. Kan dheeratis kan gabaabatis wal faana oofaa jirra. Kan akka nu beekanii fi hojii gaarii akka hojjechaa jirru. Kanaaf immoo wanti hir'ina keenya akka nu guutanis hin barbaanna. Hir'ini nu guutan maali? Waan lamaani. Tokko gorsa nu kennuudha. Inni lammataa immoo wanta nu barbaachisu nu gootudha. Beekumsaan, humnaan, maallaqaan akka nu tuubanis hin barbaanna. Amma hanga ammaatitti biyya tokkotti, biyya keessattis biyya alaattis nam tokkorraa gargaarsa hin gaafanne hin fuune. Amma jalqabuuf deemne. Wanni isaa ifatti himuudhaaf miidiyaa mataa keenya qabaachuu qabna. Waan kana yeroo gabaabaa keessatti galmaan ga'uudhaaf miidiyaa mataa keenya qabaachuu qabna. Televezyiinii, reediyoo qabaachuu qabna. Hanga ammaatitti akka amantaa ortodoksiitti jechuudha. Akka amantaa ortodoksiitti qofa odoo hin ta'in akka mana lubummaa ortodoksii Oromiyaatitti. Maaliifi karoorri keenya maal akka ta'e uummatatti himuudhaaf gaafa akkanaa kana godha, gaafa akkanaa kana dhiisaa jechuudhaafis miidiyaa mataa keenya hoo qabaanne qofa. Amma hawaasni koominitiin biyya kana jiru kaaba Ameerikaa jiru hundi han biyya keessaallee dhaga'ee akka nu godhan barbaannu miidiyaa mataa keenya akka qabaannu kanarratti akka nu gargaaru kana dhaabbachuu barbaanna. Aadaa biyyattii san keessatti keessattuu jaarraa tokko walakkaa ol dabre keessatti manni lubummaa ortodoksii biyyattii san keessa gaggeeffamu keessattuu waaqeffannaan akkaataa itti waaqeffatan itti waaqa isaanii kadhatan afaan Oromoon turre. Amma garuu yeroo kana afaan Oromootiin gaggeeffachuudhaaf yoo gaggeeffatan ta'e tarii wanni koomiinis ta'e dhiibbaan ka'uun jiru maaliif biyya san keessatti kun waan hin baratamneef. Waan gaariidha, gaafii guddaadha. Wanni lafaa kaaneefuu afaan Oromootiin kadhachuu qiddaasee jedhamu qaddasuu wangeela lallabuun hin turre. Afaan kanaan haasa'uunuu hin turre mana san keessatti. Namumti Oromoo ta'ellee dura afaan kana baratee isaan afaan kanaan akkuma feeti caccabsus haasa'a. Ofitti simboonuu ture. Sabboonummaan ittiin dhaga'amu mana san keessatti aadaasaa, afaansaa, eenyummaasaa bataskaana keessatti of hin argu ture. Sababa kanaan namoonni mana bataskaana kana keessaa bahee amantii biraatti makame kaan mana ofiitti qayeetti gale. Fakkeenyaaf waan tokkoon kaasa. Amma kaleessaa Waashingtan diisitti taabota fayyisaa addunyaa jedhan dhaabnee gaafa kana namni hin bo'aa ture. Namni Mallasaa jedhamu daa'ima isaa waggaa 14 odoo kiristinnaan kaasin ture. Amantii biraa bira sin naqu amantii kana sin jijjiiru jedhee mana isaa taa'ee lammatas daa'ima argatee daa'ima lammataatis handuraatis kiristinnaan kaasne har'an kaafadha jedhee qophaa'aa jira. Maali akkamitti jenna gaaf tokkicha kan Oromoo hin dhaabbata jedhee waan an amaneef sunis anuma Oromooti bar garuu afaan kiyyaan akkana hin dhaga'u ani warra kiyyaan dhaga'u jedhee kanaaf wanna bataskaana ijaaru kun jarreen bataskaana kana gaggeessaa turan hoggantoonni gaggeessitoonni garuu sirna bataskaanichaa jiru han bataskaanni gaafa hundeeffamtu afaan ummataatiin kan hundeesse gooftaa Yesuus Kiristoos garuu isaan akkasin goone afaan kiyya dhagaa jedhaniitti afaan ofii barsiisaa ture. Amma gaa nu biratti maaltu jira hoo jette jalqabameera qiddaasee afaan Oromootti hiikameera. Kiristinnaallee hoo kaatu kitaabni afaan Oromootti jijjiirameella wangeelli lallabamaa jira. Akka mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa qulqulluu sinodoositti immoo onkololeessa darbe waltajjii taa'een murtii gurguddaa dabarsaniiru. Baay'ee hang nama gammachiisuuf eeganu sossaanee booda wanni hir'ate jira isarrattis garuu tokko jalqabaaf sinodoosiin namuu afaan dhalateen akka baratu jedhanii murteessaniiru. Kuni gaaffii keenyan dhiibbaa keenyan tokko kana. Inni lammataa bajanni isaa ramadamu. Qiddaasenis afaan Oromootiin haa qaddasamu.
wangeelli isaa lallabamu wanni uummanni barbaadu haa godhamuuf jedhamee murtaa'eera. Eessarraan murtaa'e? Qidduus Sinoodosiidhaan erga nuyi gaafannee booda garuu eenyutu hojiirra oolchadha? Eenyuun hojiirra oolchu? Nuti manni lubummaa ortodoksii Oromiyaa jechuun የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት jechuudha. Sadarkaa naannootitti biiroo kana hojiirra oolchu hin jiru. Hojiirra oolchu hin jiru. Amma kana han hojiirra oolchu koreen keenya kun hundeeffamuu qaba hin jennu. Garuu yoo kun hundeeffame manneen amantii ortodoksii Oromiyaa keessa jiru hundi itti waamamni isaa koree kanaaf yookaan immoo mana lubummaa ortodoksii kanaaf ta'a jechuudha. Isa sani amma han hir'ise Sinoodosiin isarratti garuu nuti inni hundeeffamuu qaba. Yoo didanillee hojiitti seenan. Maaliif Sinoodosiin murteesse kan han hojiirra oolchu biiroo kana. Maaliif eega kun murtaa'e hodhiistan warri jedhu jira. Oduu ta'ee tafaqa. Oduu eenyuun hojiirra oolchu kana. Namoonni kana hojiirra oolchu hin qophoofne. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin haa barsiifamu. Afaan Oromootiin haa qaddafamu jedhan. Warra afaan Oromootiin qaddasuu danda'u, leenjisuu danda'u, barsiisuu danda'u yoom filatamanii kolleejjitti galan hoom leenjisan sila waan tokko murtaa'e murtii kan abal hojiirraa oolchu jedhamuu qabu. Amma murtiin gaarii ta'e yoo hojiirra oole murtii sobaa ta'a jechuudha. Nuti duraanis yoo ta'e Sinoodosiin manni lubummaa sadarkaa naannootitti Oromiyaa qofaaf odoo hin ta'in kan Amaaratis kan Oromiyaatis kan Tigraayis murtaa'ee ture waggaa 11 dura sananni na harka jira. Wanni sun murtaa'uu malee gaafa sani manni lubummaa ጽሕፈት ቤት yookaan biiroon haa hundaa'uudha gaafa san. Garuu haa hin ta'u jedhanii hambisan. Amma immoo isa dhiisaniit gaaffiin nuti kaase fuuldura dhaabbachuu waan hin dandeenyeef namni mirga akkanaa dhalootaan argate uumamaan argateedha malee afaan ofiitiin kadhachuu barachuu barsiisuu seerri kan nuuf miti mirga uumamaan argate namni wanna uumamaan argate kana ta'uufii qabaa jedhanii murteessa gaariidha. Garuu amma garaagarummaan keenya qaamni kan hojiirra oolchu hin uumamneedha. Yaanni garuu handuriif amma garagara. Eeganu dubbii kana kaasnee uummanni dhaga'ee uummanni yaada irratti kennee booda akka dur mataa qabatanii iyyassanii miti amma. Kun nuuf galma ga'uudhaaf karaa hedduu geenyerra jechuudha. Yookaan immoo gammachuu addaatis nutti dhagama. Gaafas biyyatu garagalaa kaan dhokadhaa jedhaa kaan hambiraat ture. Amma kaleessa fayyisaa addunyaa jennee taabota madaanalame jechuudha bar hambiraati miti. Gaafa diisirratti kaleef dheengadda yoo waan ka tajaajila jalqabnu dhagaamee argamee waan hin beekne gudiin dhufeedhan har'aa fi boru gudiin dhufeedhanii ji'a tokko booda maal jechuudha jedhanii hin galaaf hundumaafuu. Kanaafuu akkuma ati jette oggaa baay'eedhaaf sodaattamee ture kana itti seenne dhugaa waan ta'eef sirrii waan ta'eef fakkeenyaaf gara Gibsii hoo dhaqxe taabonni hin jira Amaariffaanii miten irratti barreeffame. Tajaajilli Amaariffaanii miten kennamu gi'iizisii miti. Bataskaanni uummata fakkaachuu qabdi. Bataskaanni uummata fakkaanne hin turtu hin baddi hin diigamti. Amma bataskaana diiguu fi qasiis warri jedhu bataskaana diigamten deebisaafani. Maal jechuudha? Manni amantii Ortodoksii Itoophiyaa 154,000 qaba duraan. 154,000 bakka baay'inni isaa jechuudha. Baay'inni uummata akka Itoophiyaatitti. Itoophiyaa keessa warra jiru warra biyya alaan dabalati. Kuni naannoo Amaaraa hundumaa kana keessa amma 132,000 jira. 122,000 bataskaana keessaa bahe. 122,000 kana keessa ammoo harki 70 Oromiyaa keessa bahe keessa. Maaliif bataskaanii nuuf fakkaattuu of argachuu dadhabnee achi keessatti afaan keenyaan hin barattuudha. Ani bataskaanii diigame jechuun kana. Bataskaana diigame fottoqe jechuun kana. Bataskaana fottoqe yookaan diigameen deebisan. Bataskaana jechuun baaxidhaa fi girgiddaa miti namoota. Tokkummaa namoota tokkummaa kiristaanotaati jedha. Bataskaana jechuun. Kanaaf maal jechuu barbaade
akka ati jette gaaffini nu ikaasne kuni ulfaataa han fakkeesse oggoota jaarraa tokkoof fadhakka odoo yaaddamin namni itti bu'u dadhabame waan tureef namni tuqu namni kana kaasu waan dhabameef amma eega nu kaasnee booda hunduu kaka'aa jira amma warri odoo nan dhiisee duubatti namni deebi'u hin jiru kaan amma warri halkanuma tokko naa raawwatus warri jedhu jira maalifi fedhiirraan ka'eedha kanaafuu amma akka duraan iyyamu sanii miti akka lafti garagaree jedhamu sanii miti. Irraan irra jechuu keessanii egaa koree qabnaa jettan koree filattanii itti gaafatamaan mana lubummaa ortodoksii Oromiyaa eenyu caasaan koree kanaa akkam? Baay'ee gaariidha. Amma koree kana anatu walitti qaba. Ana olitti Phaaphaasonni Oromoo 5 akka gumiitti ta'aniiru. 5 keessaa tokkichi immoo akka yeroo yeroodhaan nuyi wajjin wal quunnamu qabu filatamaniiru. Koreen kuni maal fakkaata yoo jette Oromiyaa fakkaata. Wallagga jira, Arsiin jira, Baalee jira, Harargeen jira, Booranallee jira. Ajaa'ib. Ilubbaa Booriin jira, Oromiyaa fakkaata. Hunda itti yaadnee itti qopha. Fakkeenyaaf ani Shawaadhaa, itti aanan kiyya, Wallaggaa, ammas kutaan herregaa Arsiidha. Harargeen immoo kutaa seerati. Taadiyoos Shifarraa Araddoo jedhama. Waan laqa qabaan Baalee akkasitti itti yaanneti. Kana immoo maaliifan godhee Oromoodhaaf gufuu han ta'e dhaabni tokko hoo hundeeffamu Oromiyaaf fakkaatuun ganda tokko kuni Oromoodhaaf gufuudha. Ganda tokko qofaa miti Oromoon fakkaachuu qaba. Oromoo bahaa lixaa Oromoo heddu galees hunda fakkaachuu qaba koree keenya. Kanaaf immoo maal gochaa jirra amma kaayyoo hoon dhufuwani ummatuma ortodoksii qofa dubbisee deemuun barbaadu. Marii kiyyas ummata ortodoksii qofaa miti. Waa'ee iccitii bataskaanatii miti anaan haasa'u. Waa'ee tokkummaa biyyaati. Waa'ee wal gargaaruu fi tokkummaanii isaan dhufu nageenyi isaan dhufu kopha keetii miti. Ummata musliimaas ummata Oromoo hunda dubbisee deemuu qaba. Kun immoo saba Oromoon ta'e naannoo Oromiyaa keessa jiruuf wabiidha malee sodaa miti. Isaaniif wabiidha. Bataskaan ijaarramtee bataskaanni warri keessaa baqatee aaree baqatellee itti deebi'e ati saba biraatiin wajjin hin dhaabbatin hin jedhu Oromoo. Bataskaana itti waaqa kadhatanii miti han itti faabrikaa irra dhaabbataniiyu han qotatanii irraa midhaan galfataniiyu na wajjin hin qotatin ati as jiraatin jechuu hin danda'u Oromoon hin jedhus kun isaaniif wabiidha odoo beekani. Handu'an baddudduu namaa gammaddeedhaan namni na wajjin dhaabbachuu qabuu fi na halkanii guyyaa na qarqaaruu qabu ture isaani sila. Kanammoo hin jedhu rakkoon uummata biraa miti. Warra gaggeessitu qeesota, daaqonoota, mana kosaata fi warra gaggeessitoota amantii bira rakkoon jiru. Isaa hunda isaanii odoo hin ta'in namoota humna caalu, humna gara caalutu badii qabu. Warri qulqulluu ta'an ukkamamaniiru. Amma isaan ana wajjin wal qunnamaa jiru. Isaan ana wajjin wal qunnamaa jabaadhu si wajjin jirra jedhan ifatti ba'uu warri barbaadullee jira. Amma kanaaf nuti wanni jedhu warri dhugaa qabate kun warra xiqqaa kana wajjin taane nuyi hootti dabalamne humna guddaa ta'a injifanne bakka ga'aa jirra. Wanni nu qabanne karaa dhugaa, karaa sirrii, karaa waaqni jaalatu, karaa biyyaafis namootaafis nagaa ta'u waan ta'eef fiixan geenye dheetan. Gama boodaatti xumuruu kiyyaa maal jennaan isinis xiyyaararra amma waan buutaniif dadhabbiin isinii jira waan ta'eef dhufaatii biyya Ameerikaa kanaan wal qabatee eessafaa dhuftanii eessafaa illee imaluudhaaf akkasumas ammoo haalli simannaa cabbii biyya Ameerikaatiif hawaasa Oromoo maal fakkaata? Baay'ee gaariidha. Dura DC gaafa hojjaa duraa yookaan wixxataan dhufe kibxata jechuudha. Kibxata seenee akka biyya kanaatitti gaafa 2-3 tokko DC'n ture baay'ee nama gammachiisa simannaan achi. Har'a immoo gara Minisootaa magaalaa Minneapolis dhufee simannaan dirree xiyyaaraatti naaf godhame baay'een gammadee kanaan duras dhufeen ture gaafa sana manan baay'atu namni simate haamleen ittiin simatanis gammachuun ittiin simatanis hammanaa miti. Anammaa hanarraa kun garuu gammachuu addaa anatti nattuumee uummanni na simates baay'ee gammadee
borummoo community yookaan hawaasa as jiru wajjiniin mari'adhaa sanbata guddaa asumatti mariin gaggeessaa san booda gara Washington Seattle fi isteetii adda addaatis nan deeme dheetan lagaa akka koree wajjiniin mari'achaatan hundumtuu mariidhani Oromoon mari'atee fi hanjakkareen badudha ammas immoo yoo mari'atan walii galan alaa galan jedha wanni ana keessa jiru akkuma jirutti ta'ee koree nasimatu wajjiniin immoo mari'adhee isteetii adda addaa nan deema kanaafuu marii gaarii fi egaa guyyoonni ittaanu kan milkii nuuf haa godhu jedha. Haa ta'u gaa dadhabbii irra jirtan waan ta'eef isin gadhiibnaa isin keessummeessinaa gara iddoo keessaniitti nu imala ulfaadhaa galatooma. Egaa daawwattoota keenyaa amma kanitti aanu koree qindeessituu dhufaatii luba balaa mokonnon ilaalchisuudhaan hawaasa Oromoo wajjin marii gaggeessuudhaaf as Minisootaatti koreen bakka bu'aniiti sagantaa kana qindeessaa jiru as dhufanii bakka kana nu taa'u. Egaa gamanatti koottaati ergaa keessanii fi yaada jiru garaanatti girmaan asiin taa'e itti aansee achiin simaleen teessan. Egaa mee haalli dhufaatii luba balaa mokonnon ilaalchisuudhaan maaf akka dhufu isintu gaafate moo ufiin isin gaafatanii dhufan moo dhufaatii isaanii kanaafuu wanti isin gochaa jirtan maal gammaatti? Egaa Usmaan gaaffii bareedaadha. Duraan dursee wanni galateeffachuu barbaadu bakka kanatti argamtee gaaffii kana nu gaafachuuf maqaa koree keenyatiin si galateeffachuu barbaada. Dabalatees koree kana itti yaadne akka Oromootitti qees balaa'e wanni harkaa qaban kana bira dhaabbatuun akka Oromootitti barbaachisaa waan ta'eef itti gamaan waan guddatteef ala kana keessatti yeroo adda addaa maqaa keenyanuu akka maqaan keenya iyyuu arraba ta'e waan beekamuuf biyya san keessatti immoo cuuccan gabbaanii deebuun illee waan rakkooti ta'uuf bira jirra bira dhaabbanna hawaasni jedhee waan gaafateef koreen kun itti yaadee akka isaan biyya kana keessa dhufanii yaada isaanii ummata wajjiniin rakkoo jirus garamitti akka deemanis marii akka godhan affeerre jechuudha. Girma amma sagantaan guyyaa baruu sanbata jechuudha gurraan dhala tokko bara 2020tti eessatti ta'as Minisoota bakka kamii iddoo kamii sa'aatii akkamiitii akkasumas qabiyyeen sagantaan gaggeeffamu maal fakkaata? Usmaan baay'ee galatoomii dhugaadha luba balaa argitee ka Oromoo Ortodoksii qofaa miti luba balaa Oromoo hunda luba balaa hoogganaa qabsoo kennaa jennee yaanna qabsoon kenna guddaan tokko bakki itti hafe namni hundi ka sirriitti hubachuu dadhabe yookaan mootuu jibbee irraa dhiise bakka qabsoo argitee charchii ortodoksii kana irratti nu argitee isaan afaan isaaniitiin waaqa kadhachuu gara biraatiin ammootu bulchiinsi argitee barbaachisaa ta'e mana amantaa kana ka hoogganu Oromoo akka ta'u irratti qabsaa'uun isaanii qabsoo guddoo nu hundi nurra hafte jennu itti yaadnee nuti ka ittiin ba'an itti yaadanii amata 15 ol irra turanii wanna kana argamsiisanii wanna kana bira dhaabbachuun Oromummaa bira dhaabbachuudha wanna kana bira dhaabbachuun argitee qabsoo ummata Oromoo tindhisuudha kanaaf isa bira dhaabbanna eessatti gaafii kan kenne jedhu deebisuudhaaf iddoon ittona jedhu 245 West Lafayette Frontage Road St. Paul Minnesota Facebook kan keerrattillee hin goona argitee kana fakkaata sa'aatiin isaa guyyaa keessa sa'aatii 2 jalqabeeti kun argitee nama hedduun wanna kana kan qindeessine koree guddaa qabna kophaa kennaa miti namoonni adda addaa kun akkuma duratti jedhe qabsoo Oromoo ta nurraa hafte jennu
bakka kanatti bakka itti baanee ittiin dhisuu itti baanee jabeessuun dirqama oromummaa akka taane hubannee nu hundinuu biraa dhaabbannu warri Minisootaaf naannoo isii jirtan hundinuu boruu sa'aatii 2tti Seenpool iddoo amma jenne kanatti 245 West Laafrantee Frontage Road Seenpool Minnesota 55107 Facebook adda addaa irratti illee hin maxxansinaa kanuma jenna Usmaan galatoon Girmaa galatoomii simee ati gama keetiin dhumarratti dhaamsi ati qabdu yoo jiraate uummata Oromootiif maayikii si kennaa kallattiidhaan uummataaf dhaamsa akka dabarsi. Tole. Okay. Galatoomii Usmaan fayyaa ta'e egaa wanni isaan godhan kun qeessas balaay wanni godhanii qabsoo guddaadha bakka itti okkolle bakka itti cabne bakka rakkoon guddaan itti nu qabatte waan ta'eef afaan ofiitiin ilmi namaa dhalli ilmi namaa afaan ofiitiin waaqeffatuun waan mirga dhalaan argatan dhalootan argatan waan ta'eef waan ammoo garaagarummaa kana ilmaan Oromoodha obboleeyyan sababa amantiitiin dallaa jidduutti ijaarramee bara dheeraa ture kana akka rakkoo hin taane qabsoon isaan harkaan qabatanii deeman akka fakkii jeneraal Taaddasaa Birruutii fi Haaji Adam Saaddoo dheeraa gubbaatti taasisan Oromoon Islaamni qalee foon loonii Islaama gam tokko qalchiisanii gama kanattis kiristaana qalchiisanii foon san waaddanii waaddisa waliin naqanii hunda nyaachisan suni akka rakkoo hin taane aadaan keenya fi amantaan keenyas qabeenya keenya faaya keenya jedhanii ummata keenya qaraasisan qabsoon tussanii wal fakkaatti bira haa dhaabbannu qabsoo dhumaatiiti ka dhumaa waan taateef sabni Oromoodha bakka jiru hunda Oromummaa irratti qofa amantii osoo hin ta'in akka baanee bira dhaabbannu jedha egaa guyyaa boruu sa'aatii 2 irratti adreesiin akkuma reefu Girmaan ibse 245 West Lafayette Frontage Road St. Paul Minnesota 55107 Amee Center jedha egaa bakka kanatti akka awwaattanii bira dhaabbattan asumaan dhaamsa keenya obbolummaa isin dhaamannaa fayyaa ta'aa ulfaadha. Hayyee daawwattoota keenyaa egaa koreen qindeessitu luba Balaay Makonnan simatan egaa ergaa isaanii dabarsanii jiru itti aansuudhaan ammoo hawaasni Oromoo as keessa jiraatan keessaa namoonni 2 ergaa keessummaa kana ilaalchisuudhaan ergaa qaban dabarsu keessummoonni gama dhiyaadhaati egaa ergaa isaanii wajjumaan haa hordofnu. Meetole ergaa qabdan waa'ee dhufaatii luba Balaay Makonnan ilaalchisuudhaan akkasumas ammoo manni amantaa Lubummaa Ortodoksiidha kan Oromiyaa keessattuu dhiibbaan garaagaraa akka irra ture luba Balaay kaasanii turanii sirni duraanii fa'a keessattuu afaan Oromootiin akka waaqeffanne akka amantii isaanii geggeessanii dhiibbaa guddaa gochuu wal qabateeti kanaan wal qabatee isin akka hawaasa Oromoo biyya Minisootaa jirutti ergaaf dhaamsi wanti isin jettan yoo jiraate maayikii gama keessanitti dabarsa. Galatoomii Usmaan anillee maqaan kiyya Abdallaa Goharsaati Minisootaa irraa anis dhaamsi dabarfachuu barbaadu uummata kiyyaaf keessummaan luba Balaay dhufanii waa'ee amantaa Ortodoksii afaan Oromootiin akka waaqeffatamu irratti dalaguu gubbaa jiran san irratti dhiibbaa guddaan godhamuu nyaaphaan jiru kana irratti waan san qajeelchuudhaaf ummata isaanii birmannaa waan dhufaniif ummanni keenya ka Minneapolis ka Simpool akkasuma qollaa naannoo jiran irratti argamtaniiti waa'ee kana roorroo amantaa Ortodoksii afaan Oromootiin akka waaqeffatan nyaamni godhuu kan diinni godhaa jiru kana irratti walii tumsitanii guyyaa kana irratti argamtanii hundi keessan akka Minisootaan Oromiyaa lammataa jedhamtee beekamtii biyyi akkasitti nu beekaa kanaaf jecha wanti amantaa Ortodoksii afaan ofiitiin akka waaqeffanne godhamu kun Oromoo kamiinuu Islaamaa haa ta'u waaqeffataa haa ta'u Ortodoksii hundi isaatu walii irree taanee
waan kana irratti nu dubbisuuf waan dhufanii jiraniif kanaafuu jecha haala yeroo ammaallee argutti jirtanii walii birmannee wal bira dhaabannee gaachana walii taanee rakkinnaaf salphina kana keessa akka walii baafnu amantaa guddaa walirraa qabna. Kanaafuu sa'aa jedhame kanatti boru sa'aa 2 iddoo Maammee Center jedhamutti kabajaadhaan akka nu argamtanii irratti hirmaattan amantaa kamuu qabaadhaan sabni Oromoo hunduu harka tokko yaada tokko wal bira dhaabannee gaachana walii haa taanu nu daawwachuu jira nyaamini walaa gargaaru wal faana dhaabannu isaanis ergaa dhufaniif haalaan ummata isaanii irratti dabarfachuu waan barbaadaniif xiinxallaaf taargetiin nu gubbaa waan jiruuf hundi keessan diqqaa guddaan dhiiraa dubartiin akka irra nu argamtan dhaamsi keenna isiniif dabarfannaa ulfaadhaa galatooma isiniin jedha. Hayyee warri nu daawwataa jirtan biyya keessaaf biyya alaatti hundumti keessanuu galatooma. Akkasuma miidiyaan OMN gaazexeessaa jaalatamaa fi beekamaa Usmaan Okumee hiree kana nuu kennite. Sababiin keessummaan guddaan Qasis Balaa biyyarraa nutti dhufanii biyya ofii keessatti mirga afaan ofiitiin waaqa ofii waaqeffachuu ummanni Oromoo uggurame yookaan dhorkame san ifatti baasuuf kan falman waan ta'eef isinis hiree kana waan nuu kennitaniif hedduu galatoomaa jenna. Dhaamsi guyyaa adda akka hawaasaatti miseensa hawaasaatti dabarfachuu barbaannu Qasis Balaa mirga amantaa ortodoksii afaan ofiitiin falmachuu barachuu wal barsiisuu qofa uduun taane Qasis Balaa mirga dhala namoomaa nama falmatuudha. Waaqa ofii afaan ofiitiin waaqeffachuun mirga dhalootaan namaaf kenname. Lakki afaan keetiin hin barattu afaan kana rabbisiin dhaga'u jedhanii dhoorganii ummata ukkaamsuun lafa isaa irratti nama isaa waaqa isaatiinis akka waliin argine dhoorkuudha. Kana waan ta'eef Qasis Balaa haqa falmataara, dhugaa ofii falmataara. Lafa teenna Oromiyaa irratti afaan keennaan waaqa keenna waaqeffanna. Amantaa ortodoksii bakka lamatti baafna hin jenne. Sinodoosii tokko jalatti bulaa, Oromiyaa keessatti ammoo afaan keennaan waaqa keenna waaqeffanna waan jedhaniif gaafiin isaanii gaafii dhugaa waan ta'eef isa kana cinaa dhaabannee ummanni keenna amantii ortodoksii hordofan biyya keessaaf biyya alaatittis afaan ofiitiin waaqa ofii waaqeffachuu akka danda'aniif nutis warra amantii ortodoksii hin hordofne warra amantii islaamaas hordofnu ka amantii waaqeffataas hordofnu akka Oromootti hiddi keenna sabni keenna afaan keenna tokko waan ta'eef mirga dhala namoomaa warra kanaa jalaa sarban cinaa dhaabanne ummanni kun afaan ofiitiin akka waaqa isaanii waaqeffachuu danda'aniif biyya isteeta Minisootaa kana keessatti marti keennaa baanee Qasis Balaa cinaa dhaabannee wanti ati falmataattu haqa wanti ati falmataattu dhugaadha. Dhugaatan teetanatti yoo amantii adda addaas ka hordofnus si cinaa jirra si waliin jirra jabaadhu jennee akka isa biratti argamnuuf waamicha lammummaa isiniif dabarsa. Kanaaf guyyaa boruu hundumti keessanuu warri magaalaa lakkuuf naannawa isiititti argamtan adreesii 245 West Laifonte Frontage jedhutti yookaan ammoo Maammee Center Adult Care Centereza Downtown Minneapolis ka jirutti argamtanii sa'a 2 irraa akka qooda fudhattan kabajaan dhaamsa kana isinii dabarsina. Ulfaadhaa galatooma.